بيا وزير يوسف آدم بوكا جانيني باتي تك خبئنا ردمت إذا إني وان كان راوتشوف إذا إني أتشنجرو بيا على ديمي أكست جا ندفع جا فدفع وواجباتنا ديما وان دقاد خان من خينا لين اتهاجموا ونقول دلقان تنين نلافتو تأتي أكملت انتلتون على تندوي تيجي لولان هاك بيختي كأني مال قبض جمع ورقان كتب ديمني اتن أغرسيس جاء أغرسيمان أي أفان كن بيا سومالي لين ندبتيني سن لين نبيتني أمو بدون أفان راديو في أفان أكاتا بتلين إنما أمتا في ندبرو دوبا أفان كان نو سنس سانجي ريدو كيسا سينو جنال يوني منو سنسفني إثيوبيا نهمتي نهمتي ما أفان دبيتينيا ترك أفان رومون أبلالا نهمتي جنال سنهمتون جين وأفان كانوا سنسسا ني دبنا إن شاء الله وان برباچس دوبا أكستي أفان كنا نسنسا سنسسن دبتن وان أنمو وان قرآنتي وان ديني في أمانتي في تاريخ في أفاني خنان قبل نمني برا وان براتي egaa reediyoo san keessatti waan baay'ee hojjettaniirtan mee wanni achitti dabarsita yaadattu faarullee ni dabarsitu ture walaloo ni dabarsitu ture waan gabaabaa isaa akkuma reefus hin jee walaloonan dura dabarse yaa ilmaan oromoo dubbiituu dhagayaa maqaa fi afaan waan akkana ji'uuf maali maqaa gosaa dhiisaa kadhii argame isa dur qabadhaa kan barame Oromoo jechuudha. Oromoo jechuu qabadhaadha. Saniif hin jedhee. Ayyeega. Inni biraa immoo kan Ibraahim kaasanii raadiyoon sun cufamuu isaatitti maaltu isinitti dhagame yeroo sangaa jalqabamee ture ergasiin cufamee maaltu isinitti dhagame yaada jedhu. Hedduu wanni nutti dhagame egaa waan gartee qalbii nu cabsaate haa ta'u dawlan Itoophiyaa da hoggaasun cufamu Hararitti raadiyoo bante kanaatu bakka bu'ee jiru eegan ganoota hanganumti eeganu argame alhamdulillah galatan galfadha itti dhiistan eeyya mee doktar seenaa keessan keessatti waan tokko tokko hoggaan laalu jecha tokkon arge hayya nama suuta deemuu qoreen suuta waraantii gorsa jedhuun argadhee hin irraanfadhu jettanii barreessaniirtan eenyurraa argattan gorsa kana jecha kana gorsa kana namni beeyta aqille namuma aqlii qabuu fi nama hikmaa qabullee yoo argan dhiisurmaa waa fudhata haakiyyan kiyya haati abbaa kiyyaa damiina jabaadha nama suuta deemu qoreen suuta waraantii nu gorsan jarjaruun balaarra nama buusaa ayyemeega bilbila fuuneetti deebinaa kun hello akkam jirtan eenyu jennu mee doktar Muhammad Rashaad waliin hasaaga هاي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب آمين. وين ولا ما سنجابة داريرو. هاي ولا هيا. لمن؟ وبيا فان رومو. هيا. إذن بريسو خيسن نمني دون وبنون قبوا من أجيب هيا هيا. وآخر رتي بلينا نودو إنتني ريفو اللي دون متنوسون وكين أسوأ أنكر برانو رابو قرطن.
Kan odoo hin ta'e bal'inaan isin barreessuu keessan sirriitti hubannee namni illee akka gaarii hubatee qoodoo walii kaa'uun takka dhufte taata. Kalameessa amma maalirra jirtanii jireenyi keessan maal fakkaata? Jireenyi biyyattii amma biyya eega deebitan kana maal fakkaata? Wanni sirrii jirtan fayyaa keessan maal fakkaatti? Rabbi umrii dheertu isin yaafannu. Amiin. Isin seenaa lubbuu qabdu Oromoodhaaf uummata Oromootiif seenaa lubbuu qabdu seenaan gabarte tabarrooteni seenaa dubbachuu dandeessu seenaa lubbuu qabdu Oromoodhaaf isin seenaadha seenaa hambaa guddoodhaa jiraadhaa umriin jiraadhaa umrii dheertu isin yaafannu gadi fayyaa isin yaafannu galatoomaa jedhan. Ayyee obbo Hasan Abdulqaadir baay'ee isin galateeffannaa Dirree warraa nu bilbiltanii ulfaadhaa gaafilee keessaniif gaa deebii eeggadhaa. Gaa Dooktar Hasan obbo Hasan Abdulqaadir qubee afaan Oromootiin barreessuu isintu jalqabee duraan akkasitti sirriitti hin beekamu ture nuun jedhanii gaa sirriitti nu kaasadhaa yaada jedhu. Mee qubee afaan Oromoo kana gaa barumsa ittiin hin baratamu barumsa afaan Oromoo illee biyya Misir keessatti hin barsiifna hin baranna jennaan qubeen qabu jennaan hin jalqabee jettan. Achiin booda qubee kanaan akkamitti jalqabdame? Akkasuma gaa warri Azhar warri yuunivarsiitiin Azhar biyya Somaalitti si erginaa eegaati waan waxaniyyaadhaa kana hedduu waan biyyummaadhaa qabaatte nama akka keetii kana bakka nama keenya erginu nama akka keetii kana silaa erguu gaarii jedhanii na ergan achitti. Somaalitti? Mirqaanan qaba gaafa sani jabaa wajjin dalagaa waan hedduudhaan biyyarraa hin dhufee izni naa godhaa jeen. Na hayyamaa jettanii? Laakiin yoo dawlaa alaatiin wajja dalaydu siin hayyamnu jedhan. Nan dhiise san warra Misraa san nan dhiise. Achiin gaa afaan dura durso afaan Oromoodhatiin jalqabe. Biyya Oromoo keessatti afaan kun afaan jabaadha. Dalagallee nuu laafisa nuu seensisaa jeeni akka reefu je'ee eehaman faaruu afaaniitii fi ammoo uummanni kun yaa ilmaan Oromoo dubbiituu dhagaya maqaa fi afaanin harka tokko ta'a jecha achirraa hin kaase. Duuba akkatti gaa uummanni afaan keenya kun ka Sheekh Abubakriitis nan arka. Taanillee nan arka. Tamni ammoo wanni afaan keenya kanaa tolu wanni dafee biyya wal gayu afaan laatiniitiin barreessu. Maaliif afaan kana Itoophiyaallee ni baratti yuunivarsiitii keessatti ni baratan. Sanii gaditti illee ni baratan beekamaadha kun. Kanaaf jecha afaan kanaan yaaddaniituma hojjetan. Yaaddadhee hojjeta. Kanaaf gaafin isaa kabiraa amma maalirra jirtu jireenyi keessan fayyaan keessan akkamii yaada jedhu uummanni martuun barbaada waan ta'eef fayyaan keessan maal fakkaata jiruun keessan akkamii? Fayyaan tiyya biyya tiyya keessan jira. Namni biyya fi keessa jiru odoo du'elleedha biyya fi gabbisa. Dachi biyya fi gabbisa. Kana waan haala kiyya kan keessa jiru hedduun inni waa nan gammachiisu laakiin na gammachiisa ammas biyya tiyya keessan jira. Tanaaf jecha jiruun nama keessa jiru kun onoo qilleensi na dha'ee miilli kiyya lamaan illee lafanaan dhaabbatu. Waan akkana kanaaf jecha numan sabbara hanga rabbiin jiraachisanan jiraadha. Laakiin kitaaba tokko qofan kan hanga ammaan tolchin jira. Qarni Ifriiqiyaa hajuu kitaaba qarni Ifriiqiyaa hajuu nama Almaaniyaatti tolche inni ummata Somaaliitii fi uummanni Oromoo afar sadeen kun ummata tokko abbaan isaanillee tokko yoo wal tayan malee waan isaanii hin toltu jee akkasii kitaaba takka kitaaba san hin tolchine amma san fa'an tolchuu silaa deema. Nayyee egaa mee ammallee
yeroo tokko dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa badhaasa tokko isin kennee jira. Seenaa isin dabarsitan hojii isin hojjettan kanaaf jechaadha. Mee isa seenaan sun akkam ture kan jedhu laallee as deebinaa mee isa haa daawwannu. Koreen badhaasaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan nama hojii guddaa hojjetanii fi keessumattiyyuu afaan Oromootti rakkoo cimaa kan ture qubee ittiin barreessan irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan namoota hojii hojjetan lama akka badhaafamanii fi hamma yoonaatti seenaa isaanii calalaa tureera. Ogeeyyiin afaaniif seenaa biyyoota alaatii dhufanii biyya isaan yommuu sana qubee afaan Oromootiif ta'u qorachaa turanitti hojii isaanii argan dooktarummaa kabajaa kennanii fi deeman isaanumti. Dooktar Muhammad Rashad kana duwwaa miti quraanas afaan Oromootti kaniiru Dooktar Muhammad Rashad. Ayyee egaa badhaasni kun bara 2003 dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa namoota aartii fi afaan Oromoo guddisuu irratti tattaaffii adda addaa taasisan kan badhaase. Mee badhaasa kana argachuu keessaniif yeroo sanitti maaltu isinitti dhagahame mee? Ani gaafa san as hin jiru onnan jira ilma kiyyaatu dhaqee naa fuudhe gammachuu guddoo na dhagahame. Maaliif wanni akkanaa kun gurra naggooti. Dalagaatii qofa guddisoo dan ta'in gurra naggoote akkam du'ulleen qalbii takkaan du'u takkaan immoo namni biralleen saaf akkas godhanii shaarashaatiif akkas godhanii jedhee namni biralleen akka gammatu sun waanuma akka hojiitti illee tattaafatu. Akka eewa hanga sanni qaambeeyna hanga san nan fedha nan gammada sanirra nan gammada rabbi dawlata rabbi haa jiraachisu rabbi ammallee haa jabeessu ol haa deemtu jedha. Ayyee mee xumura irratti gaa namoonni hunduu dhaga'uu barbaada. Dooktarummaa kana akkamitti argattan eessaarraa argattan mee? Biyya Somaaleetti afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo tokko jechaan namni akaadimiyaa uluum jechaan dalagaa afaan tokkummaa afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo qorattan. San akkasi katabee warri faranjii dhufee ni ilaalee warri ummata Oromoo kana beekuu fi Somaalee fi NFD dha biyya tana hunda warra taa'u akkasii doktorri biisan taa'u dhufanii laalanii nusxaata akka fudhatanii haqa godhata doktorummaa haqa godhata jedhani. Wanni isin barreessitan wanni isin hojjettan sun wanni isin qorattan suni sadarkaa doktorummaa isinii kennisiisuu ni gaha jedhamee itti amanamee isinii kenname jechaadha. Kenname. Egaa reefullee obbo Hasan Abdulqaadir akka kaasanitti seenaa dhaabbataadha seenaa lubbuu qabu isinii. Namni seenaa barreessee lafa kaa'ee faadabra isin seenaa lubbuu qabu lafa keettanii dabartanii jedhu kun egaa namni ittuma deemaa in fooyyessaa ammallee kitaaba wayii barreessuuf hin deemaa sirreessan jiraa jettanii kunis gaa seenaa lubbuu qabu lafa gootanii egaa dhaloonni keessanis akkasumatti itti fufeetti itti deemaa egaa Dooktar Muhammad Rashad mee xumura irratti wanni akka ergaatitti akka gorsaatitti uummata Oromooti dabarsitan jira. Uummanni Oromoodhaa beekamaadha. Ifillee beekanii namni silaa beeke ifiifis akka gaariitti if beekanii beekumsa isaanitti dalagatu jiraachis akka dhalaan isaanii dhiirti isaanii akka dalaganii biyya isaanii guddisan afaan isaanii guddaadha namu arge amma dalagaan isaanii guddoo ta'uu qabdi. Ta'an ganuman dhaamaaf bakka jiranii dalagaan isaanii haa guddattu. Wanni na gammachiisu afaan Oromoo kun karaa hundaan
dhagaamee ol deemuudhaan fedhaan karaa hundaan karaa taariikhatiin haa ta'u karaa biraatiin haa ta'u akka namuu dhagayee itti dalagu ani immoo dalagaan ta'e qoftiin nama hundaa waliin geessu silaa namni hundi karaa kanaan dammaqee keessattuu warri ala bahe waan afaanii kana jabaatanii akkasitti waan afaan isaanii gabbisuun biyya isaanitti ol deebi'u gaafa ala jiran waan ummata isaanii gabbisu dalagu yookaan ol deebi'an san gargaarsa biyyaafis gargaarsanii ammallee nama hundaaf gargaarsa ta'anii waliin hojjetanii waliin dalaganii waliin guddatan kanaan dhaaman. Naayeega Dr. Muhammad Rashaad Abdullee seenaa keessan keessatti gahamma kitaabota 23 barreessitanii jirtanii kitaabota sangaa amma yeroo keenyafis addaan babaasuu hin dandeenyu wantoota baay'eedha weebsaayitiis qabdu kanarraa gaa ummanni Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiranis achirraa waan adda addaa argachuu danda'u. Egaa istuudiyoo keenyatti nu argamtanii yaada kana fakkaatu nu kennitanii ummataaf illee gorsa ergaa nu dabarsuu keessanii fi maqaa daawwattoota televezyiinii Oromiyaatiif akkasumas immoo maqaa dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaatiin baay'een isin galateeffadha galatoomaa ulfaadha hin jedhagaa. Wallahi isinillee ulfaadhaadha waan asitti na yaamtanii kana ummata Oromootiif dirree na baaftan gammachuu guddoon na dhaga'ama. Daawwattoota